Ashama akkam jirtu nagaan isiniif haa ta'u bakka jirtan hundatti nageenyi kiyya isinaa dhaqqabu ansaraan shabaati. Jila atileetiksii Itoophiyaa gara Paarisitti malee wal dorgommii Olompikii 33ffaa biyya Faransaay magaalaa Paarisitti adeemsifamaa jiru irratti milkii dhabee jiru irratti waan xiqqoo dubbachuun barbaada. Rakkoon maddi rakkoo kanaa maali? Eenyutu rakkoo qaba? Waltajjii Itoophiyaan dur ittiin beekamtu waltajjii atileetiksii Itoophiyaan dur warqii ittiin hammaarataa turte. Har'a maaltu hammaarachuu si dhoo? Atileetonni Itoophiyaa maaliif milkii dhaban? Maaltu dhalate waan jedhu irratti waan gabaabaa jechuun barbaada. Ragaadhaaf akka ta'utti adoolessa 11 ji'a darbe jechuudha bara 2024 komii yoomiif qajeelchaa fuula marsaa hawaasummaa isaa irratti barreessee wal qabatee gama OMN tiin yoomiif qajeelchaa dubbiseen ture. Yoomiif qajeelchaa qofaa miti daayireektara atileetiksii kilaba atileetiksii Oromiyaa obbo Muhammad Heboo dubbiseen ture. Namoonni kunniin lamaan rakkoon bal'aan koree olompikii Itoophiyaa keessa akka jiru komii bal'aa akka qaban dhiibbaan bal'aan koree olompikii Itoophiyaatiin akka atileetota irratti darbees ammoo federeeshinii atileetiksii Itoophiyaa irratti akka adeemsifamu bal'inaan dubbatanii turan. Yoomiif qajeelchaa meetira 3,000, 5,000, 10,000 qabxii sadarkaa tokkoffaa qaba. Yeroo ammaa kana akka bara kanaatti sadarkaa tokkoffaa qaba. Kanneen keessaa pirezidaantiin federeeshinii atileetiksii Itoophiyaa Komaander Daraartuu Tulluu fi jilli ishee atileetota calalanii fageenya isaan ittiin dorgoman wajjin maqaa isaanii koree olompikii Itoophiyaatti dabarsan. Adeemsatu akkasii waan ta'eef koreen olompikii Itoophiyaa ammoo koree olompikii idil addunyaatti dabarsa. Kana yeroo raawwatanitti koreen olompikii Itoophiyaa atileetota 3 yoomiif qajeelchaa dabalatee fiigicha koreen federeeshinii atileetiksii Itoophiyaa murteessee fageenya kanaan akka isaan dorgomaniif jedhee dabarse bootee wal jijjiiran. Kun rakkoo guddaa ture. Kana keessaa tokko yoomiif qajeelchaati. Atileet yoomiif qajeelchaa meetira 5,000 sadarkaa addunyaatti tokkoffaadha. Qabxiin inni qabu. Koreen olompikii Itoophiyaa ammoo yoomiif qajeelchaa achii baasee nama sadarkaa 11ffaa irra jiru akka addunyaa sadarkaa 11ffaa irra jiru fidee akka fiigicha kanaan dorgomu godhe. Mirga atileetii kanaa sarbe. Atileetonni shamarranii kan haala wal fakkaataadhaan fiigicha ittiin dorgoman irraa ol'aantummaa koree olompikii Itoophiyaatiin fiigicha san akka hin dorgomne taasifaman atileetonni lama kan biroos jiru. Dhimmicha kana kan raawwatu yookaan dhiibbaa kana atileetota irratti akkasumas ammoo koree federeeshinii atileetiksii Itoophiyaa irratti kan raawwatu nama olompikii Itoophiyaa koree olompikii Itoophiyaa hoogganu nama Dr. Ashabir Walda Giyoorgis jedhamutu dhiibbaa kana atileetota irratti raawwatama. Dhiibbaan kun atileetota irratti raawwatamu tokkoffaa xiinsammuun atileetota tasgabbaa akka hin taane gaarii akka hin taane godhee jira. Miirri injifachuu miirri dorgommii atileetota keessatti akka du'u akka ajjeefamu taasifamee jira. Lammaffaa dorgommii kanaaf atileetonni kun wayita deeman miira gammachuutiin, miira injifannootiin, miira qabxii gaarii galmeessanii injifatanii waan barbaadamu waan deemaniif kaayyoo deemaniif milkeessanii biyyatti deebi'uu keessatti ajjeefame. San bira darbee leenjistoonni isaanii akka isaan wajjin gara olompikii Paarisitti akka hin imalle taasifan. Kun qabxii Itoophiyaan waltajjii olompikii addunyaa irratti barana galmeessaa jirtuuf sababoota gurguddoo jedhamanii wantoota eeraman keessaa isaan jalqabaati. Namichi koree olompikii Itoophiyaa hoogganaa jiru kaansarii Itoophiyaatti ta'ee jira. Itoophiyaan waltajjii addunyaa irraa irra deddeebiin mucucaataa jirti. Irra deddeebiin kufaa jirti. Irra deddeebiin keessaa harkifataa jirti. Koree olompikii dhimmoota koree olompikii irratti hin ilaallanne irratti fakkeenyaaf Itoophiyaan shaampiyoonaa atileetiksii addunyaa bara darbe geggeeffame irratti qabxii boonsaadhaan galte. Meedaaliyaa gaarii fudhattee galte. Waltajjii Budaapestitti geggeeffame irratti kan Ameerikaatti geggeeffame irratti qabxii boonsaa fudhattee galte. Garuu barana mucucaattee jirti. Kun kan ta'eef sababa namichi kun gidduu lixiinsa raawwatuu fi jedhamee dubbatamaa jira. Kanaaf qaamonni garaagaraa keessaayyuu warri biyya bulchaa jiru ifaajee atileetota Oromoo
waggoota 60 darbaniif Itoophiyaan dafqa atileetota Oromootiin warqii hammarrataa turte meedaaliyaa addunyaa irraa walitti qabataa turte. Garuu tiraakiin tokkochi Oromiyaa keessatti hin ijaaramne. Oolmaan dargaggootaa tokko Oromiyaa keessatti hin ijaaramne. Oolmaan atileetotaa tokko gaariin lafti atileetiin itti shaakaltu tokko gaariin hin ijaaramne. Har'as Itoophiyaan bakka waggaa 60 dura Abbabaa Biqilaa itti shaakalee warqii argamsiise irratti har'as Lammecha Girmaa faati, Amaanee Badhaasoo faati, Yoomiif Qajeelchaa faati, Qananiisa Baqqalaa faati shaakalaa jirti. Kanaaf jijjiiramni Itoophiyaa keessatti argamuu dhabe. Biyyoota duubaan dhufan Keeniyaa fudhadhaa, Ugaandaa, kan kaleessa amma Yoomiif Qajeelchaa injifate saniin mucaa Morookoo sani, Saawuz Afrikaa biyyoonni kunniin atileetota isaanii baasaa dhufanii jiran wantoota gaggaarii lafa isaan itti shaakalan gaggaarii atileetota isaaniitiif qopheessanii waan atileetota isaanii onnachiistu atileetota isaaniitiif ta'anii waltajjii addunyaa irratti yeroo leellifamaa jiranitti Itoophiyaan faallaa saniitiin ammoo waltajjii addunyaa irraa bu'aa jirti, mucucaataa jirti jechuudha. Kun rakkoo siyaasaatiin, rakkoo sabummaatiin, rakkoo ilaalchaatiin, rakkoo garagaraatiin, rakkoo anatu beekaatiin wal dhiibanii asiin gahanii jiran. Komaander Daraartuu Tulluuf irratti dhiibbaa bal'aa koreen Olompikii Itoophiyaa taasisaa jirra. Kun ragaa qabna, ragaan isin dhiyeessine jechuudha. OMN jala deemtanii hordofuu dandeessan. So an akka siraa jetti natti dhaga'ama. Wanti koreen Olompikii Itoophiyaa atileetota Itoophiyaa irratti raawwataa jiru natti dhaga'ama. Akka siraa jetti Itoophiyaan waltajjii addunyaa irratti atileetiksiin akka isin qaanfattu hin fedhu. Sababbiin isaa dhiiga keenyatu achi keessa jira. Ijoollee Oromootu dafquu fi xururratee fiiga waan ta'eef nu dhukkubsa. Sadarkaa addunyaattu gurraachi akka mo'atu barbaanna. Sadarkaa addunyaattu gurraachi akka mo'atu, gurraachi adii akka mo'atu barbaanna. Aantummaa akkasitti waan keessa jiruuf waan kanan dubbadhaa jechuudha. Kanaaf qaamni dhimmi ilaalu keessaayyuu muummichi ministeera Itoophiyaa dhimma kana furmaatatti gochuu danda'uudha qaba jechuudha. Akkuma taa'ee faa fuudhee garas darbe san namicha kanallee kararraa nurraa qabuu qaba. Galatooma.